xiqqishuma irra ta'e isaan guma zaalamaa ganama dhimma qabna. Ay, anguma zalamaa boodee meesi. Ahora abadu hakate waan fardiiti hanga zaalamaa qofa teenya. Hin taa'u daqiiqaa fudhan hin taa'u tana boon. Fudhan salaama dhaggeeffadhu oguu namni kun salaateeru akkasitti cufuun ta'u maaliif jenna rakkoo akka saban nu mudatte takka qabna. Haa maal rakkoon akka sabatti si mudatte? Dhiiraa jumaa jee. Rakkoo jechuudha. Rakkoo akka saban nu mudatte Allahumma salli ala Muhammad. Ture haasawaa duwwaan kennee haasawuu isaan kuttee fale namni isaaf fayyadamu. Rakkoon akka saban nu mudatte amma fakkeenyaaf zammaanoo. Mee rakkoo akka saban nu mudatte tan tarmee kijim joon. Adda sii baasuuf eenyu raajilcha qabu. Oo adda naabaatii haasawu wal jattarra godhee haasa'e. Uummata namatti hin kofalchiisin. Istiresa qabna akka kaanitu. Dhaggeeffadhu rakkoo akka saban nu mudatte fakkeenyaaf amma akka sababa. Deemee fakkeenya kan kenna qabaddoon. Sa'a furaa saasa. Deem boosii zammaanuu naan hin jiran rakkoo akka saban nu mudatte. Galgala eegale sa'a takkatti rakkoo akka saban nu mudatte. Ganama hunu amma nama kana yoo qabalan booruu dhaga. Hawwamata akka irra deddeebi'ee saasa.